Atam jirtu ijoollee Oromoo, uummata Oromoo, dargaggoo Oromoo, qeerroof qarree Oromoo. Atam jirtu nagaa keessanii hordoftoota koon isiniin jedha. Har'a waan baay'ee naasa'u, waan xiqqoon haasa'a. Wanti haasa'u kuni namoota baay'eedhaa fi hamma danda'ame akka gaaffiitti akka dhiyaatu namni maaltu deemaa jira waan jedhu kana ilaaluun nu barbaachisa isa jedhudha. Kan hin barbaadu. Kanaafi mee walii share godhaati hamma dandeessan share godhaati haasaa koo kana share godhaati akka walii fi hirtanii hamma danda'ame yeroo gabaabduu keessatti isheen jedhu kana yaada koo akkasiin dhageeffatanii barbaada. Yaadi koo kuni maayini amma har'a biyya sana keessatti maaltu adeemaa jira, maaltu jedhamaa jira, maaltu godhamaa jira, isa jedhamu kana attamitti ilaalla isa jedhudha. I'm sorry, isin jalaa tureen dhufe dhimma tokkotu na qabate kanaafani ture. Video kana hamma dandeessan akkasin share gootan abdii guddaan qaba. In dhaga'ama natti fakkaata. Hamma danda'ametti share godhaati. Haasaa kana mee haasa'amu kana oduu odeeffamu kana propaganda afuufamu kana waan darbaa jiru Oromiyaa keessatti waan ta'aa jiru saba keenya irratti waan daba hojjetamaa jiru kana akkamittiin ilaaluu qabna, maaltu deemaa jira attamitti ilaaluu qabna isa jedhu kananiini isinii wajjin ilaaluu barbaada. Maaliifi simple logic-dhaaniitu dhimma itti baana nuyi. Political analysis isa sophisticated ta'ee dhaqee mataa namaa naannessu miti. Simple way waan ija keenya dura jiru ilaalleetu hamma danda'ame soqollee booddee isaa maaltu jira, maaltu deemaa jira, maaltu achi as ba'aa jira, maal irraa arganna isa jedhu ilaalla jedheen abdadha. Gara booddeetti yoon isin deebise dhugaa jechuudhaa fi dhugaa dubbachuudhaa fi wal'aansoon kuni kan inni ittiin jalqabames kan itti hamma ammaatti wareegamoo qaqqaaliin itti kafalame, kan inni itti du'e, kan itti dheebote, kan itti reebame, kan itti boolla tokkotti dhibbaa ol ta'anii awwaalamanii ijoollee Oromooti. Qeerroof qarree Oromooti. Inni abalutti dabalame, inni abalu keessa jira, maaloodha inni jedhanii dubbii kana irraa quncifnee ilaallee ishee qulqulluu ishee ilaallu qeerroo Oromooti. Qeerroon Oromoo gaaffiinsaa beekamaadha. Oromootu cinqaa keessa ture, buqqa'aa ture, du'aa ture, ajjeefamaa ture, ajjechaan nurraa dhaabatu, biyyi kan Oromooti, master plaaniin nurraa dhaabatu, afaanni keenya afaan federaalaa ta'anii, warri hidhaman hiikamanii, nuyi hojii argannu, hojii dhabne, jireenya dhabne kan jedhudha. Kuni clear cutidha. Warri poolitikaadhaa waan barbaade haasaan, karaa barbaade hiikkatan. Garuu kana ture kan gaaffiini qeerroof qarree Oromoodha. Biyya isaaniitu mirga isaaniis sarbame, hin miidhamanii miidhaa kana keessaa kan ka'etu wal'aansoo wayyaanee hamma funyaanitti hidhame dura dhaabatanii lubbuu isaanii isa deebi'anii hin arganne qisaasanii geeddaramsi kun dhufe wayyaaneen APRDF laaffateetu bifa geeddarate hin laaffate. Hin jigeen jedhuun akka biyya. Maaliifi gatii sana hin qabu. Hin kufee hin badee waan jedhu hin qabu. Maaliifi evidensiin ilaalu wanti argu wanti natti mul'atu jiguuf baduu wayyaanee miti. Kanaafi hin laaffateen jedha. Terminolojii sanatti dhimma ba'a. Egaa mee haa ilaallu isa qeerroof qarreen gaafatan gaaffii isaanii sana naa yaadadhaaga. Amma warri politikaa geggeessine jedhanii politikaa
Oromoo kana geggeessinaa waa'ee Oromoo dubbannaa waa'ee Oromooti kana inni jedhamu kuni ani dhugaadhumatti garaa qulqulluu wanta naan galleetu jira. Baay'een keessanii inboxiidhaan deebinaa laachuu dandeessu. Wanti hin jedhe kuni maybe garaa qulqulluu irraa akkuma Oromoo tokkotti akka inni naa galuun barbaada. Akka inni naa galuun barbaada. Maa inni jedhamu gaaffii sammuu koo keessa jiru akkasiin naa ibsitanii barbaada. Amma jedhe gaaffii Oromoo gaaffii ijoollee Oromoo agarreega. Yeroo haasa'anii namni hundumtuu yeroo haasa'u keessumatti warri poolitikaa warri siyaasiyaa kun yeroo haasa'an maal jedhanii dubbatu ishee argame kana qabannee jedhu. Ishee argamte kan harkatti qabannee jedhu. Ila terminolojii guddaadha. Haasaansaa baay'ee guddaadha kun. Waan salphaa miti. Akka qoosaatti ni ilaalina ijoollee. Mee ishee kana ilaalaa amma. Ishee argamte kana harkatti qabannee jedha. Hundumtuu yeroo haasa'u. Keessumatti qeerroo irraa hin dhagawan kana. Qeerroo miidhameerraa. Qeerroo darbatameerraa. Qeerroo obboleessi isaa du'eerraa. Kan obboleettiin isaa wareegamteerraa. Kan har'ayyuu hidhaa jirurraa. Kan bosona keessa jirurraa. Kan ammayyuu rasaasaa fi qoma isaa kennee jirurraa hin dhagahu. Takkaa dhaga'een beeku. Kaniin irraa dhaga'u eliitii Oromoo irraa dhaga'a. Warra organizii of godhan. Warra keessumatti politikaa Oromoo kana geggeessina warra jedhan irraa dhaga'a. Egaa kana rakkinni inni guddaan kan koo rakkinni hin qabu qeerroon Oromoo maal jedha? Yeroo jettu qeerroon Oromoo har'ayyuu wallaansoo irra jira. Har'ayyuu dhibee guddaa irra jira. Gaaffiinni gaafate kun hundumtuu deebi'eera tokkoon isaa waan deebi'een qabu. Gaaffiinsa warri alaa politikaa geggeessaa turan biyyatti galanidha. No, hin dhageenye. Pilaakaardii isaanii kana baatee deemu hin agarreen. Gaaffiin isaanii kana biti. Warri biyya keessatti hidhaman hiikamanidha. Hammi tokko ba'an. Okay, kirediitii laannaaf. Garuu gaaffiin Finfinneeni babal'ifachuu dhaabeera ittuma fufe. Daangaan Oromiyaa cafaqamuu dhaabeera ittuma fufe. Namni dhumuu dhaabeera ittuma fufe. Inumayyuu akka caalaatti dhumate. Dhumaatii hammana hin jedhamneedhaan dhumaa jira namni. Gaaffiin kuni deebi'eera inni jedhamu kuni hin jiru. Gaaffii listii qeerroon dhiyeessaa ture keessaa listii sana cheekii godha ilmaan Oromoo. Dhagaa gara booddeetti listii keessan ilaala. Pilaakaardii baatanii ba'aa turan sana dhaqaati yaadadhaati ilaala. Har'a maaltu deebi'e achi keessaa? Naada. Zero hin agarre. An karaa koo natti agarsiisaa. Wallaalummaarraa ta'uu danda'a. Wanta deebi'ee jira. Wanti deebi'ee jira. Wanti deebi'ee Eertiraanii biyya haadha isheetiitti dabalamteetti. Gimboo sabaattiin biyyatti galeera. Amaarri qawwee hidhataa jira. Gondoree keessatti shiftaanii wayyaanee 7-8 ajjeese motoloqaan tokko hiikamee itti sirbaa jiru. Amaarri hidhateetu hiriira ba'eetu Oromootti qophoofna jechaa jira. Ala kana biyyatti galanii Amaarri akka jirutti investii goona jedhanii Oromoo lafarraa ari'aa jiru. Kana realitiin inni nuyi agarree eenyutu benefitii godhasa jedhu isinii deebisuun barbaadu isinumti deeffadha. Amma kan nuyi argaa jirru Oromoon reebamaa jira. Oromoon hidhamaa jira. Oromoon du'aa jira. Oromoon biyya isaarraa ari'amaa jira. Moyyaaleen fudhatamteetti, Direedawaan fudhatamteetti, Cinaaqsan fudhatameera, Jijjigaan fudhatameera. Kunoo karaa Wallaggaa akka jirutti Gumuzii keessatti organizii godhanii uummati dhufee 200,000 ol kan ta'u baakko hamma naqamteetti dhufee jira. Oromiyaan cafaqamaa jira. Ani kana kanin ilaalaa jiru. Amma ishee jirtu qabannee yeroo jedhan kana mee harka keessan banaame saaqaa mee harka keessan sana akkas godhaa banaa maaltu keessa jira nan ilaala. Maaliif na dhoosita natti agarsiisi yoo jette maal siin jedhu. Deebii maalii qabu? Annan qaanaa kana jechuudhaaf deebiin qabu kwa. Ishee jirtu qabannee ishee jirtu hundumtu koornerii hundumaa ishee jirtu qabannee inni jedhamu kuni isa kamtu qabame. Isa kanan baruu barbaada. Ani garaa qulqulluudhaan gaafataa jira. Hammeenyan qabu kun. Dhugaa dubbachuudhaaf garuma qulqulluu gootanii naan galle inni qabatame kun. Isa kamni inni qabatame. Amma
mee waa'ee lola amma isa godhamaa jiru kana. Korri bittinneessaanii Wallagga keessaa nama ajjeesaa jira. Ijoollee har'allee Gimbiidhaa nama rukutaa jiru. Qellem keessaa nama rukutaa jiru. Karaa garaa garaa namni dhumaa jira. Karaa Harargee, karaa Boorana keessaan, Baalee keessaan namni dhumaa jira. So amma yeroo akka jennu kanaaga yeroo akka jennu kana karaa istiisa jiru yeqanjibiitu Oriyeli lijjibaa jedhamu warra akkasii kanatu harka lafa jiraanii wayyaanii wajjinii ashabaabiin bitee maal jedhee garrii dabalatee maal jedheetu Boorana dhukkeerraa kaasaa jira kan jedhutu odeeffama. Hin dadhabnee horiidhaan bituu kanatti maaloo jedhanii haasa'u. Yeroo Wallagga dhannu seem qanjibiidha moo addanaa raayyaan itti raadiyaatti isa biyyaatu nama ajjeesa achiis immoo የጨረቃ ጅቢዳን ነች አተምቲን ከነ ኮምፕሮማይዝ ጎቹ እንደንዳም አተምቲን ከነ ወልቲ ፊዱ እንደንዳም ካን ራያን ኢትሰብያ ካን አጀጀሙ ኢፒአርዲኤፍ ፊዳን አጀጀማ ኢልማን ኦሮሞ ኢፒአርዲኤፍ ፊቱ ዴቢ ከኑ ተረጅራ ሞቱማ በየሰናቱ አጀጃ ሞቱማን በየሰና ዴቢ ከኑ ተረጅራ ካናፊ ኮንፊውዥኒ ከነ ኦፌገቹ በርባችሰ ይሮ ሃሶፍ ካናጋ ካምብራኒ ijoollee dargaggooni har'a geemiin biyya sana keessa jiru completely geeddaramaa dhufeera. Foorsiin wal'aansoo wal qabanis guyyaadha guyyaatti jijjiiramaa deema. Har'a yoo agarree bosona keessa ijoolleen lolachuu jalqabataniiru. Qawwee kaasanii nama isaanitti dhukaasuu jalqabaniiru. Ijoolleen kun hiikkadhaa jennaan didan. Na eenyutu hiikkachiisa ijoollee kana? Hiikkachuutu irra jira. Maaliif hiikkatu? Gaarantii maalii qabu? Namni jedhee haasa'u hin jiru. Duuchaadhumatti tasgabbii eessisuutu irra jira mootummaanii jedhu. Mootummaa kanas abiddatti naqinaa bara ijoollee hojii walitti naqinaa. Ijoollee kana yoo achumatti dhiisanii akka isaan itti dhiisanii nagaadhaanii ijoolleen isachi taa'anii namnis immoo warri siyaasi waajjira mataa isaanii lafa lafatti banatanii nagaadhaanii deemuun hin danda'amu. Hamma gaafa filmaanni dhufuutti, hamma mootummaan kan biraa dhufuutti, hamma waan tokko irra ga'anitti nagaadhaan deemuun hin danda'amu. Har'a atakaaroo kana keessa yeroo iltan namoonni tokko maal jedhu? Oh mootummaan tasgabbii eessisuutu irra jiranii mootummaa onnee hin jirre itti godhanii buusanii dhaqanii ijoolleedhaan walitti buusuu kan barbaadantu jira. Kun hin hojjetu. Ijoolleen amma ijoollee dargaggoon keessumatti wabooni hin hiikkannu jedhaniiru. Ifaa ifatti hin hiikkannu biyya abbaa keenya keessa jirra saba keenya nu hidhachiise hamma dhumaatti adeemnaa jedhaniiru. Egaa isa kana riyaalitii kanaatu jira. Riyaalitiin everyday haaraatu dhalataa jira Oromiyaa keessatti. Yeroo hundumaa kana wajjin deemuutu nurra jira. Kana ilaaluun nurra jira. Kana hubachuutu nurra jira. Kanaaf deebii kennuu danda'amuutu irra jira. Akkatti solvii godhan ilaaluun namarra jira. Malee tasgabbii eeggassuun ijoolleetu responsibility biyya jeeqamu kana waboorra kaa'uu barbaadu. Waboon namarra kunne. Waboon Wallagga keessa keessumatti naannaa Ashii, naannaa Garjeedaa keessa, Anfilloo keessa hamma dhufee gaaragamii ga'utti ol deebi'ee dhufee hamma Hawwaa Galaan ga'utti achi keessa turan waggaa dheeraadhaaf waboon. Waboon yeroo hundumtuu biraa ba'ee baqatee deemu achuma keessatti hafaniitu warruma ijoollee Laggasee Wabiiti amma kan jabaatee Laggasee Wagii ijoollee sana kan jiru. Amma attam godhu. Ijoolleen kuni jabaatanii achi as ba'anii lafa babal'ifataa jiru jechuudha. So kanaafi riyaalitii jiru kana fudhatanii attamittiinitu nagaan uumamaa isa jedhudha malee waboo irratti duulchisuu yaaluun gara mootummaa goranii bookkisuun hojjetameera. Biyya lafaa keessatti seenaa guriillaa waarfeerii riphee lolaa keessatti uummati kan inni deggere riphee lolaan kufee jiru. Yeroodhaa fi konvenshinal woorii waan hin dandeenyeef lola konvenshinii waan hin dandeenyeef jalaa mimmiliqa riphee lolaadha kaa. Garuu kufee hin bada jechuun hin danda'amu. Kanaafitu
yeroo hundumaa mootummaan jiru riphee lolaa wajjin haasa'ee nagaadhaan fixachuutu irra jira jechuudha. Kan biraani addi bilisummaa Oromoo kan inni dhaabate kaayyoo ganamaa inni jedhamu Democratic Republic of Oromia ijjeeruudhaaf. Namni tokko kaayyoo ganamaa jedhee achi harkisee as harkisee akka laastikiidha gargar harkisuu hin danda'u. Republic of Oromia, Democratic Republic of Oromia dha ijjeeruudha. Kanaaf immoo loleetu ABO'n yookiin WBO'n lolatee diina eega biyya isaa keessaa baasee booddee referendamitti dhiyeessa saba isaa. Referendamiin maal jedha? Ilaa saba Itoophiyaa wajjin jiraachuu barbaaddu moo kophaa ba'uu barbaaddu jedhanii gaafatu. Seera isaati, piroosesiidha kun. Sha'abiyaani saba isaa kan gaafate Dargii wajjin ta'ee mini. Dargiin eeganni keessaa ba'eeti. Biyya isaa eega tasgabbeessee booddee, diinni eega irraa deemee booddeedha ta'u saba isaa gaafate. Sabi isaa maal jedhe? Lakkii nuyi kophaa jiraannaa jedhe. Referendum jechuun kana. Universal Suffrage jechuun akkas jechuudha. Kana jechuun egaa WBO'n amma hamma fedhe haloolu WBO'n gara dhumaa irratti kan murteessu saba Oromooti kan murteessu. Sabi Oromoo garuu lafa cinqaan hin jirreetti, lafa dhiibbaan hin jirreetti, lafa dhaqanii qalqalloo filannoo sana haatanii fiiganitti utuu hin taane sana hundumaa tasgabbiidhaan namni keenya pireesharii tokko malee akka inni yaada isaa kennatu godhaa jechuudha. Kanaaf gaarantiidha. Humni hidhatee saba Oromoo keessa jiraachuun gaarantiidha. Interestii Oromoo kan eegsisu jiraachuun gaarantiidha Oromoodhaaf. Kanaafitu barbaachisaadha WBO deeggaruun. Kanaaf uummanni hundumtuu hamma qabuun WBO bira dhaabachuutu irra jira. Inumayyuu warra qanjib jedhanii maaloo jedhanii hodeessan kana gaarantii uummata Oromootiif fi dhaaba Oromoo hundumaafiyyuu wabii kan ta'uu danda'u WBO'dha. Dhaaba Oromoo hundumaa OPDO dabalatee abbaa fedhe dabalatee. Kanaafitu nagaadhaanii walii wajjin hojjechuun nagaadhaan fixuun kan inni barbaachiseef. Kanaafitu jeera tuquun hin barbaachisu hamma danda'ame WBO'tti duulu kana dibbee rukutu kana dhaabuu qabu. Dhaabachuutu irra jira. Ijoolleenis dhumachuu hin qabdu. Har'a yeroo amma ilaallu akkuma jirutti namni dhumataa jira. Moyaalee keessatti lola jira. Harargee keessatti lola jira. Akkamittiin dhaabachuu danda'e kun? Dadhabe kun maaluma jechuudha wanta akkasii. Egaa wanti namni beekuun irra jiru wanti importantiidha jedhee ani yaadu humna warra achi jiru duwwaa miti har'a. Humni guddaan booddee jira kan jedhu conspiracy deemaa jira kan jedhu humna guddaatu booddee deemaa jira kan jedhu yeroo hundumaa hodeessaan ture. Humni guddaan kun maaliif booddee jiraata? Eenyu fa'i? Inni jedhu kuni beekamuu qaba. Dubbisuu qabna. Nuu galuutu irra jira. Keessumatti yeroo koloniin bilisoomanii Second World War yeroo koloniin baay'een bilisoomanii kaasanii warri Westiidha filoosofii tokko tokkoon deemu. Filoosofii maani keessumatti Ameerikaatu geggeessutti ka'e warra Westii humna Westii kan Ameerikaan yeroo geggeessutti ka'u Trumaantu dhufe. Trumaanii maal jedhaa? Trumaan doktariin kan jedhuudhaanitu Awurooppaa ijaarra Awurooppaa diigame kana ijaarra kan jedhuudhaan ka'e. Isaan ka'ee Awurooppaa jabeessee warra kan biraa suuta jedhee harkasaa jala gaffate maali sababi isaa Sooviyetiiniin bilookii godhaa kan jedhuudhaan. Kanaanitu hojjetaa ture uummata Oromoo. Isa booddee gegeddaramaa dhufe. Har'a maaltu jira? Har'a kan jiru biyya third world kan ta'an hundumaa keessatti namoota isaaniif ta'an filaniitu biyya sanaa indirectly exploit gochuudhaaf, saamuudhaaf, hudhuudhaaf, wal'aansoo nationalistoonni godhan balleessuudhaafitu humna guddaadhaan socho'aa jiru. Iddoo baay'eetti kana gochaa jiru, ammayyuu gochaa jiru. Biyya hundumaa keessatti dhossaan qabu. Isaanuu hin amanu. Waan dhossaan hin jiru. Isaaniyyuu hin amanu kana. Kanaaf har'a waa tokko isinitti agarsiisuun dhufe. Wanti isinitti agarsiisuu dhufe kitaaba tokkotu jira. Kitaabi kuni dhugaa isinitti himuudhaaf baay'ee kan ija koobane, kan nama baay'eedhaaf ija banu, kan Awurooppaan ittiin ija banate, biyyi baay'een ittiin ija banate shira saba bal'aa duuba, saba cunqurfamaa duuba, shira xaxamu
dubartiin tokko Naomi Klein kan jedhamtu katabdee baaste. Kuni afaan 20-30 olitti hiikameetu biyyi lafaa dubbisaa jira. Kana ijoolleen Oromoo kana baruutu irra jira. Namoonni dandeessan ani hiikuu hin danda'u. Namoonni dandeessan kanayyuu hiiktanii akkuma warra Awurooppaa hiikan, akka warra Eeshiyaa hiikan, akka warra Latiin Ameerikaa hiikanii uummata isaanii ittiin barsiisaa jiran. Keessumatti bilisummaa saba isaatii kan barbaadu hiikanii ittiin barsiisaa jiranii akkasiin kana barsiiftan hin barbaada. Kuni baay'ee kitaaba jabaa, kitaaba nama gargaarudha. Kanan rekomendii isinii godha. Hamma dandeessan horii walitti buufadhaatii Amaazoon irraa chippiidha bitadhaa dubbisaa. Har'a yeroon kana dubbifnu. Har'a sekireetii karaa booddee deemaa jiru maayil addana irratti kan ba'e konspireesii miti. Evidensiitu jira. Lafa jire niitiin kuni lafa dhatte hundumaatti evidensii qabattee deebiteeti kan isheen kana katabde. Kanaafanii kitaaba kana akkasin ilaaltanii akkasin bitattanii isin gaafadhaa jechuudha. Kitaabi kuni The Shock Doctrine jedhama. Shock Doctrine kuni maqaan ishee Naomi Klein jetti. Ilaa kunooti. Naomi Klein jetti. Shock Doctrine jedhama. The Rise of the Disaster Capitalism jedhama. The Rise of Disaster Capitalism jedhama. Gidduu isaa akka xiyyiitiin uraadha. The Shock Doctrine jedhama. Ilaa yaalmaan Oromoo. Kitaaba kana dubbisaati. Kitaaba kana dubbisaa. Kitaabi kun kan inni nama gargaaru picture isaa kaafadhaati dubbisaa bitadha hamma dandeessan ilaa abshaaloo taatan kuni irribaa nama kaasaa. Geopolitiksiin naanna'aa sana jiru maaltu deemaa jira, sabi keenya maalitti deemaa jira, nummoo attamitti protective gochuu dandeenya, maal gochuu dandeenya isa jedhuuf nu gargaara. Kanaafitu kitaaba kana hamma dandeessan bitadhaati dubbisaa. Ilaa maani rakkinni Oromoo eliitiin Oromoodha ofii isaati asii gadi sitti mu barbaada malee ofii keetii dhaqii kitaaba dubbisiisiin hin jiru. Dhaqiitii ilaa iddoo akkasitti kana ta'e artikilii kana dubbisi kana kanaan organize of godhi maanne ijaarradhu discussionii geggeessi study circle dhaabbadhu hin jedhani. Kanaafi kana gochuutu nurra jira. Eliitiin Oromoo ijoollee keenya barsiisu, dargaggoo keenya barsiisu, dargaggoon keenya ha dubbisan, ha guddatan, isaantu biyya geggeessa. Biyyi kun kan isaaniiti gara fuulduraatti. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo ilaa kitaaba irratti ciccaa. I know yeroon isaa yeroo lolaati, yeroo cinqaati, naagala kana hin beeku. Dhutuma achi keessa jiraniitu keessumatti riphee lolaan halkan kana dubbisaa bula. Halkan kitaaba dubbisaa bula. Guyyaa ofirraa ittisa. Dubbisaa ittisa akkasi seerrisaa. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo jabaadhaa. Ilaa hinuma muuna. Waa tokko hin shakkina, barabaraan hin shakkina. Ilaa hinuma muunaan siniin jedha. Immoona maaliifi nuyi dhugaa qabannee deemna. Dhugaadha kan nuyi qabannee deemnu. Garuu beekumsaan mo'uudha. Barachuudha, dubbisuudha. Hamma iji keessan isin dhiigutti irra taa'atii dubbisaa. Ilaalaa. Namni monopolize gochuun irra hin jiru knowledge. Knowledge ilmaan Oromoo hundumtu argachuu irra jira. Akka waaniidha namni barbaade akka moqonqoraadhaan asii gadi daadhii buusanii namni tokko gaafa barbaade gadi sinii naqee gaafa barbaade moo ol deeffachuun irra hin jiru. Aatumti dhaqi soorsiisaa sana dhaqiitii dubbifadhu hin dandeessa. Baratteetta qeerroo jajjabaa qabna warra dubbisuu danda'u. Isaan warri kaan hiikuu irratti inni kaan dubbisuu irratti hirmaadhaa yaa ilmaan Oromoo. Jabaadhaa ilaa hinuma moona. Republic of Oromia dhaabbannu malee tasa nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Kanammoo hin goona Waaqayyo isin haa gargaaru. Kanuma.